Akkamiin sindagan Akkamiin sindagan mandisa qabsoo keenya sintu daandinuuf saaqee sintu fakkeenya keenya guyyaa gaafa elemoon qabsoo hidhannoo labse guyyaa gaaf Ziyaad Barree abaa humnaan cabse guyyaa ummanni Oromoo gabrummaa diduuf ka'ee guyyaa rasaasni abaa'oo tokko jedhee dhuka'e guyyaa gaddaaf yaadannoo guyyaa irbuu shinnigaa lubbuu ofii kennanii nuuf dhangalaasan dhiiga guyyoota kabajamoo Oromoon qabu keessaa amajjii gaafa tokko eebila walakkeessa gaafa shiftaan Sumaalee gootota keenya nyaatte gaafa abdiin Oromoo biiftuu dhokatte taate kan araddaa shinnigaa gaafa lola eenyummaa gaafa ilmaan abbaa gadaa agarsiisan tokkummaa amantiif manaan baane jechuudhaan dubbatanii eenyummaa isaanii qofaaf shiftaadhaan gubamanii Oromoo jennee baanee amantiif jenneen gallu amantiif hin qabsoofne jaallan ofirraan qallu jechuun diina didanii dhuman goototni keenya walumaan biyyee taane seenaaf kaahuu dandeenya muslima yoo taanes yookaanii kiristiyaana amantiif ganda caalaa oromummaatu nu taana gaafa gadaa gammadoo gaafa magarsaa barii nuti Oromoodha jedhan gaafa shiftaan Sumaaleef loltoonni Ziyaad Barree amantii qooduu fedhan gaafa muhee abdoo fi gaafa abboomaa mitikuu lagaan wal qooduu didan gaafa higgazuu bantii gaafa falmataa sabaa dhiigaan tokkummaa fidan gaafa faafamdooyyoo gaafa irra aanaa qacalee Oromoo ta'uu labsan gaafa marii galaaniif gaafa dhaddachoo baruu ilaalcha diinaa cabsan guyyaa jireenya ayyaanaa kan dhaddachoo mul'ataa seenaa isaanii yaadannu guyyaa gumaa eebbisaaf gumaa Usmaayyoo Muusaa baasuuf saba abdannu guyyaa nadhii gammadaaf guyyaa laggasaa wagiif dungoo qabsiifnee teenye guyyaa gootota qaaliif goota wareegamaniif siidaa yaadannoo keenya guyyaan kun guyyaa caalti guyyaa mul'ataaf abdii warra beeku biratti dhuguma seenaa qabdi jechuun kaayyoo isaaniif afaan tokkoon ka'anii shiftoota Ziyaad Barreen suura biyyee ta'anii bara baraa isii yaada eebila 15 bara 2020 kan barreesse Barii Ganamaa kan walaleesse isaa godhanii sarma muranii sanyii ormaa abbootii kootii akka